Harka funee kabajamtoota daawwattoota agartuu har'a immoo muuziqaa haaraa ibiddoo galaan darro jedhu irratti reakshinii hojjenna. Wajjiniin haa turu. ሰውየው ተው ተመለስ፣ ሰውየው ተው ተመለስ። ማነው እሱ? ሰያዱ ያዱ ላታ ሜ ኮሜንቲ ከሲት ነው የክሲሳ ሰውዬ ከነበረና አገኘው ከተ ጊንግልቻ ብሪሞ ዶዶ ተነረጋ አጀራጆ ስርበ ጊንግልቻ ጀዱሬ ካን ከናንዶ ከን ኬክያ በራራ ኔ ገደ ከነ ገዲሰ ከሰስ ጊንግልቻ ጅራ አስከሰስ ዋመሌ እንገል namni wala maasa keessatti yeroon raapii godhuu fi yeroon mas dhufis baadaa sirbu nama jaayiba garaagarummaa isaa himuun ulfaata. Nama lama fakkaatu nama tokko hin fakkaatan. Sumaali yaaddu. Beautiful. Baay'een bare jaaladhe garuu. Harme. ሰውየው ተው ተመለስ። ኦፌሮሰን akka toora garii ta'an jireenya baadiyyaa qotee bulaan gaafa qonna isaa qotatee haamaasaa haammatee wajjiniin taa'ee yeroo dadhabbii isaa laaqana nyaatu irratti fakkaata. Kubbaayaan kun mataa isaa original kubbaayyaa namoonni yeroo baay'ee iddirii yookaan cidhaa yookaan maal qaban iddiriirraa fudhatu natti fakkaata. Yoon tokko godhina sirreessaa baay'ee bareeda originalitiin isaa uffannaan isaanii wanti hundi isaanii real organic waanuma ta'e waanuma uummanni keenya keessa jiraatu waanuma Oromoon godhaa ooludha kuni akkuma argitan wanti addaa uffata addaa isaan sirba kanaaf uffatanii hin jiru. So akkaataa nama hojiirra oolan fakkaatu inni illee akkaataatti ibiddoon illee isaan wajjiniin taa'u uffannaan isaa waa marti baay'ee bareeda dhugaa baay'ee galatoomi. Oromoo kosa qulqulluu naa agarsiisu keef thank you. Mali takkiti nati dentu. Wah, argitani kan dhibba keessa ammaa cidii baatee jira. Kana jechuudha jarri kuni midhaan haamaa oolanii haamu sana booda immoo midhaan dhaanii jiru dadhabbiidha sa'a laaqanaati. So laaqana immoo nyaata isaan nyaatanii farsoo isaanii dhuganii humna argatanii enerjii argatanii sana booda shubbisanii walaloo fayyadamuudhaan wal jajjabeessanii immoo gara sirba gara hojiitti deebi'u jechuudha. It's beautiful, it's organic, warri story kana barreessan ulfaadha. Thank you. Oromoo gosa garraamii. Oromoo gosa kan namaan barbaanne isa dafqasaan bulu kan dhugaa sana mallaanne kan dhugaa namaan barbaanne Oromoo isa orgaanee.
Lamanan deebisinka. 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 Ulfaadhu Abiddoo. Muuziqaa kana keessa dadhabbiin guddaa akka jiru muuziqaa daqiiqaa afurii haa ta'u malee sa'aatiin itti fudhatee kun sa'aatii dheeraa akka ta'e wanta argaa jiru irraa dubbachuu dandeenya. Bakka isaan itti waraaban, haala isaan itti waraaban, uffannaan isaanii, dadhabbii isaan dadhaban hundi keessan kaameeraa warri waraaba turtan, warri edit godhaa turtan, warri lookeeshinii filattan, namoonni uffataan illee diizaayin godhaa turtan wanti hundi keessan galata guddaa Oromoo irraa qabdu. Ulfaadhaan mallee aadaan keenya ol haa jedhu kaf haa tokkofamu jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya muuziqichi kana fakkaata. Liinkii isaa jalaa kaa'eera. Dadhabbii isaa hedduu akka hin dadhabne dubbadhee jira. So adaraa keessa galaatii YouTube isaa ilaala. Miiliyoonaan ilaalamu qaba muuziqaan kuni maaliif mooraalii ta'uu qaba. Namoonni kana borrillee muuziqaa kana caalaa bareeda akka isaan hojjetan jajjabeessuun nurra jiraata. Jabaadhu jenna. Abiddoo itti qabsiiseetta abidda kee xaanu wal argina. Nagaatti. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatina.